Tole shamaara kafuun akkam jirtu hordoftoota keenya nagaa keessanii nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabu. Tole kun barnoota teknooloojii afaan oromootiin Afrikaa Samsung irraa isin qaqqabudha. Barnoota keenya kan har'aa keessatti Facebook irratti akkamitti suuraa fi viidiyoo bifa HD qabuudhaan yookaan immoo haala kwalitii olaanaa qabuun jijjiirtanii maxxansuu dandeettan isinitti agarsiisa jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha kan akkam fayyadamnu yookaan immoo kan akkan jijjiirre bifa HD yookaan immoo haala kwalitii olaanaa qabuun FB keenya yookaan immoo Facebook keenya irratti suuraa fi viidiyoo maxxansuu dandeenyuun Facebook keenya irra gallee kan jijjiiruu dandeenyu yookaan immoo kan bifa HD fi akkasuma immoo qulqullina olaanaa qabutti jechuudha jijjiirachuu dandeenyudha jechuudha. Tole kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Warroonni gama Afrikaa Samsung haaraa dhuftan ammoo channel Afrikaa Samsung akka subscribe gootan isin gaafanna jechuudha. Akkasuma mallattoo bilbilaa fuulduraan baatu kan irratti al tokkoof cuqaasuudhaan filannoo sadan kana keessa isarraa olii kanarratti guutuun viidiyoo nuti asirraa gallakkifnu akka daddafee isin qaqqabu taasiftu jechuudha. Akkasuma viidiyoo keenya hunda keessa deemtanii daawwachuudhaaf yookaan immoo tartiiba tokko irratti viidiyoo keenya argachuudhaaf iddoo viidiyoo jettu kanarratti al tokkoof as baatu jechuudha. Sana booda viidiyoolee keenya haala kanatti keessa deemtanii viidiyoolee barnoota asirraa argachuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana daawwachuudhaaf al tokko viidiyoo kanatti kilikni gootu jechuudha. Haala kanatti viidiyoo keenya daawwachuu beekamtii kunis viidiyoo keenya kan asiin dura maxxansine jechuudha. Beekamtii bilbila keessanii bilbila mobaayila keessanitti beekamtii gochuuf kan jedhu kun viidiyoo asiin dura maxxansine jechuudha. Akkasuma immoo viidiyoo keenya kan daawwatanis laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkasuma warroonni diskiripshinii na gaafattaniif jechuudha. Diskiripshiniin jechuudha yookaan barreeffama kanarratti tuquu dandeettu. Akkasuma immoo xiyya kanarratti al tokkoof kilikni gootu. Sana booda aappii ajajamtan jala kana argachuu dandeettu jechuudha. Egaa hordoftan keenya jechuudha fakkeenyaaf gaafii gaafachuuf jedha gaafii gaafachuuf jedha gaafii gaafachuu barbaadan iddoo kanarratti gaafii gaafachuuf kan jedhu kanatti tuqxu telegiraama jooyin godhuuf akkasuma feesbuuka keenya fooloo godhuuf wantoota nu fayyadamnu jechuudha sooshaaloota nu fayyadamnu jala kanarra keenya jira jechuudha. Kanaaf jala kanatti ilaaltanii hordofuu jala kanarra barbaadanii nu hordofuu dandeettu jechuudha. Ispeeshaalii warroonni telegiraama fayyadamtan jechuudha telegiraama keenya yoo jooyin gootan aappii maallaqaan bitamuu fi akkasuma immoo firii achirraa argamu akkasuma immoo viidiyoolee garaagaraa kan barnootaaf isin fayyadan hedduu achirraa argattu jechuudha. Fakkeenyaaf liinkii kanarratti al tokkoof telegiraama keenya argachuudhaaf al tokkoof liinkii kanarratti haala kanatti ni cuqaaftu jechuudha. Kallattii maan telegiraama keessan yookaan immoo fuula telegiraama keenya irra isin galcha jechuudha. Egaa hordoftan keenya jechuudha akkuma isin agartan jechuudha telegiraamni keenya isa kana jechuudha viidiyoolee nuti asirratti maxxansinee fi akkasuma immoo liinkiilee garaagaraa asirra argachuu ni dandeessu akkasuma odeeffannoota gaggabaaboo ni argattu. Fakkeenyaaf liinkiilee garaagaraa jechuudha sirriitti asirra argattan jedhee abdii qaba. Kanaaf haala kanatti iddoon jooyin jettu isiniif isinii baatii ammoo anaaf innaa bahuu hin dandeettu maaliif telegiraamni kun kiyya yookaan immoo telegiraama kana kan biraatiin seenutti waan hin jirreef naa bahuu hin dandeettu jechuudha. Kanaaf telegiraama kanas gama telegiraamaan jooyin gootanii akka nu hordoftan isin gaafanna. Gaafii fi yaada qabdaniif ammoo koomantii fi gara keessaatiin nu gaafachuu hin irraanfatinaa isin jecha gama barnootaatti isin dabarsa. Hanga xumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan na faana tura. Tole maal gootu feesbuuka keessan ni banattu. Sana booda erga feesbuuka keessan banattanii booda maal gootu sarara sadan kanarratti al tokkoof kilikni gootu. Sana booda maal gootu haalli siitingii haalli teessuma siitingii mobaayilaa ol dhabuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma feesbuukni saga abdeet ta'e kana fuula kana haala kanatti jijjiiramee jira jechuudha. Hedduu kana abdeet ta'e. Kanaaf isinis yoo isin jijjiirame jechuudha maal gootu jala kanarratti ol harkisuudhaan privacy in the sitting iddoo jettu kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda ammas akkanatti ol harkisuudhaan iddoo siitingis jettu kanarratti kilikni gootu. Sana booda akkanatti ol harkiftu jechuudha. Sana booda erga haala kanatti ol harkiftanii ol fixxanii booda maal gootu miidiyaa inda kontaaktis iddoo jettu kanarratti al tokkoof ni tuqxu. Sana booda jechuudha haala kanatti fuula kana qabatee isiniif banama jechuudha. Yogguu inni fuula kana qabatee isiniif banama jechuudha. Iddoo kanneen keessaa kam filattu jechuudha. Upload photo in HD iddoo kana fuula kanarratti ni bantu jechuudha. Mallattoo sana haala kanatti bantu. Sana booda upload video in HD jedhu kanarratti illee haala kanatti on gootu jechuudha. Mallattoo lamaan tana kan viidiyoo fi suuraas haala kanatti yoo on gootan viidiyoo keessanii fi suuraa asirratti maxxansan jechuudha. Haala kwalitii olaanaa qabuun maxxansuu dandeettu isin jedha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha barnoonni keenya kan har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti
nagayatti.